Inishetiiviin qonna magaalaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu carraa hojii uumuu fi dinagdee jiraattota magaalaa fooyyessuu kaayeffatee hojjetamaa jiru namoota hedduu fayyadamoo taasisee jira. Kanneen keessaa tokko kan ta'e waldaan furdisa horii Dinqinashee Mulunaa fi hiriyoottan isaanii bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti argamu isa tokkodha. Waggaa tokko dura hojii furdisa horii irratti hojjechuu jalqabuu isaanii kan ibsu miseensi waldichaa Dibaabaa Araarsaa erga hojii kana eegallee fayyadamneerra jedha. Gara waggaa tokko lakkoofsineerra. Erga hojii kana eegallees bu'aa gaarii irraa arganne adeemsa gaarii irra jira. Amma akkuma agartan kanatti haala gaarii yeroo baay'ee guyyaadhaa gara guyyaattis inni hojjetamu. Horiin kun ji'a saditti jijjiirama gaarii agarsiisu jechuudha. Iddoo hojii mootummaan dhiyeesseefitti horii furdisuun marsaa 4 gabaatti baasneerra kan jedhu dargaggoo Dirribaan kanaanis bu'aa gaarii argachuu isaanii kaasuun hojii isaanii bal'inaan hojjechuu fi karoora qabaachuus ibsa. Erga hojii kana eegallee gara bu'aa maallaqaatti gisee 4 irraa gara gabaatti baafne. Gisee 4 gara gabaatti baafne kana keessatti walitti gara 180 fayyadamne irraa amma ammaatti bu'aa keenya jechuudha faayidaa keenya. Odoo immoo kana caalaa haala babal'ifannee gara liqiitti dhufnee haala mijeeffannee waan baay'ee mijeeffannee dura ofii keenya hojjennee bu'aa argamsiisnee achiin booda gara sanaatti deemna jennee malee odoo gara sanaa humna keenyaan itti deemaa jirra. Hordofii fi deeggarsi ogeessota beelladaatiin taasifamaa fi jiru bu'aa qabeessummaa isaanii dabaluu kan ibsu dargaggoo Dirribaan dargaggoonni biroos haala mijataa jirutti akka fayyadaman waamicha dabarseera. Guyyaatti dhufu guyyaa lamaanis dhufu sa'aatii ofii keenya barbaannes asuma jiru jechuudha nu bukkee jiru iddoon manni isaanillee asitti ijaaramee jira. Asuma qorichis asuma jira. Asuma waan barbaachisu asuma nu hordofu jechuudha. Wanta amma mootummaa fidee bifa kana irratti hojjetaa jiru kan odoo keessa galanii amma irratti hojjetanii waan gaariidha. Boruu wanti kun hin argamu. Namni irratti hojjennaa waan hin argamne hin jiru. Alaala ta'anii odoo ta'in bira ga'anii hojjetan immoo hojjetamaa jechuudha. Bittaa horii irraa kaasee hanga gurgurtaa fi dhiyaatutti waldaalee kanaa fi deeggarsa ogummaa kan taasisan dursaa garee misoomaa fi nyaata beelladaa aanaa Noonnoo Geetaachoo Nyaaru hojii isaanii bifa saayinsawaa ta'een hojjechuun bu'aa qabeessummaa isaanii dabalaa jira jedhu. Gaafa saayitii kana galan horiin kun tokkoon isaanii hin safaramu. Gaafa safaraman ertigirii isaanii safaramee galmaa gaafa baan keejiin isaanii akkuma kanaatiin daddabalaa deemuu isaanii barraachuudha. Gaafa kana akkaataa ulfaatina isaaniitiin nyaata guyyaa guyyaatti fakkeenyaaf bitamanii dhufanii guyyaa tokko hanga guyyaa torbaatti nyaata maal akka nyaachuu qaban torban tokko booda immoo 21 nyaata maal akka nyaachuu qaban wantoota addana keessatti mijachuu fi qaban illee haala mijeessinaaf jechuudha. Akka kutaa magaalichaatti hojii furdisa horiitiin sheediiwwan 101 ijaaramuun hojjetamaa jiraachuu kan kaasan itti gaafatamaan waajjira qonnaa kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo Geetuu Raggaasaa gama kanaan carraan hojii bal'aan uumamuu kaasaniiru. Giddugalli kun sheedii 279 qabachuudha. Furdi isaanis bal'inaan irratti kan hojjetaa jirudha. Furdisa sheedii 101 as keessatti argama jechuudha. Egaa giddugalli kun kana duwwaa otoo hin ta'in bulchiinsa isaatiifis fayyummaa beelladaa irrattis kilinikii fayyaa beelladaa tokko as keessatti ijaaramee jira. Nama 10,000 oltu as keessatti carraa hojii argatee hojjetaa jira waan ta'eef kun advaanteejii guddaadha jechuudha. Dinagdee dargaggootaa kutaa magaalichaa guddisuu fi bajata mootummaa hirmaannaa uummataa fi deeggarsa abbootii qabeenyaatiin sheediiwwan ijaaramuun dargaggootaa fi carraa hojii uumuu kan kaasan bulchaanii kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo Marid Dimmiruu rakkoolee qaala'insa jireenyaafis fala ta'eeraa jedhu. Sheediin ijaaramee abbootii qabeenyaatiinis baajata mootummaanis hirmaannaa uummataatiin ijaaramee achi keessatti gurmaanii hojiin furdisa horiitii irratti bal'inaan akka hojjetamu ta'aa turee jira. Bu'aan hedduunis irraa argamee jira. Dargaggeessi diinagdee isaa akkaataatti guddifachuu danda'u. Guddifachuu bira darbee biyya isaatiif bu'aa buusuu akka danda'u rakkoolee qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee jiru gatii gadi buusuu keessatti shoora isaa akka taphachuu danda'u hojjetamaa kan jirudha. Sadarkaa kilaasteraa fi maatiitti kutaa magaalaa hundaa keessatti hojii bal'aanii hojjetamaa jiraachuu kan kaasanii bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira qonnaa magaalaa Shaggar Andaargaachoo Fayyisaa akka magaalaa Shaggaritti horii 60 furdisuun gabaaf dhiyeessuu fi hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Taalee magaalaa 12 aanaa 36 lafti qophaa'ee bakka kilaasteraatti 9,800 walii gala kana keessa 7,638 raawwatamee jira jechuudha. Kana jechuun sadarkaa kilaasteraatti hojjetamee jira sadarkaa maatiitti warreen fedhii qaban leenjisneet humna isaaniitiin akkaataa ijaarsa
istaandardii biiroon misooma magaalaa baasisaniin hojjetanii jiru jechuudha. Achi keessattis horiin akka galu fakkeenya furdiisa 60,000 akka galu karoorfamee jira.